السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوتو تكينا جالتمو كبجمو أكم جرتن فيا كيساني نجيني كيسان بدادا إثيوبيا مرساتي مرفمتي إرتران أجائبا بريكنج نيوز سبر زينا سيني كامنا جلقا براتي نموني دومفا ملقا humnaan hatuudhaan otoo isaan uffata seeraa uffatanii miliquudhaan yaalaman tokkoma ummataatiin to'annoo seeraa jala ooluu poolisiin federaalaa gabaasee jira. Gama biraatiin daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo oduu akkaan isin ajaa'ibsiisu humna faxnoo daraash jeneraal Hamitti jedhamuudhaan kan beekamu waraana saffisaa jechuudhaan kan Suudaan keessatti jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin Kaartuum keessa ariitee baadiyyaa baastee jiraachaa turte guyyaa har'aa ergaa ajaa'ibaa gabaasni addaa addunyaa mara walga'ee jira. Asmaraan Isiyaas Afwerqii faannoo hidhachiisee Tigree hidhachiisee osoo mootummaa Itoophiyaa wajjin taggala jedhee inni lafa dhiitu jeneraal Hamattiin Hamdaan Dagaaloo namni jedhamu Isiyaas Afwerqii waraana kee dirree xayyaaraa Eltiraa irraa dirooniin ka'eetiin rukutaa waan tureef amma booda kana obsan qobnu riippoortiiwwan Eltiraa keessa jiran hunda keessan takka takkaan dirooniidhaan isin shaka jechuudhaan jeneraal Hamittiin Isiyaas Afwerqiitiif ergaa dabarsee jira. Odoo inni Itoophiyaa marse jedhu Eltiraan marfamuu dhageenye. Kana qofaa miti raajiin gabaasni galgala kana bahe. Kaleessa gabaasa tokko isinii himnee turre Geetaachoo Raddaa dabalatee ambaasaadar Radwaan Huseen asiin daangaa Eltiraatitti imaluudhaan kiiloomeetira 50 asabirraa isinii gabaafnee turre. Isa kanaan wal qabatee loltoonni galaana diimaa Affaar jechuudha warri ufkaaman warri hidhannoo isaanii guute humna qilleensaan lafoodha waa maraan qophii kenna xumurree jirra. Yeroo gabaabduu keessatti Eltiraa irratti lola bannee Isiyaas Afwerqii keessummeessuudhaaf qophoodha. Isiyaas Afwerqii karaa nagaatiin, karaa araaraatiin, karaa mariitiin nama hin dhageenye waan ta'eef akka inni beekutti afaan inni beekuun isa keessummeessina qophoo hunda xumurree jirra jechuudhaan warra qayyee bahar jedhamu Affaaronni qophii isaanii xumuranii jiran. Isa kanaan wal qabatee guyyaa kaleessa akkuma isin agartan mootummaan federaalaa Riippaabilika Itoophiyaa Geetaachoo Raddaatii fi jeneraal ambaasaadar Radwaan Huseen sababa malee garasittiin imallee jechuudha. Isaan kanaanis wal arganii mariin godhamee jira. Dubbiin Eltiraan osoo Itoophiyaa marsattee lafa dhiittu ufii isiitti marfamte amma booda Suudaaniin jechuudha jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan nama jedhamu nu beeytanii amma Masrii wajjin walii galee Itoophiyaa irratti shira xaxaa jiru amma gabaasni baa jiru jeettiidhaan Suudaanii Eltiraa keessatti dhokatanii achirraa akka lolan gabaafamaa jira. Isa kanaan wal qabatee jeneraal Hamittiin amma booda riippoortiiwwan Eltiraa keessa jiranirratti tarkaanfii gara dirooniitaan fudhachuudhaaf murtaa'ee jira jechuudha. Isiyaas Afwerqii waan qabatee gadhiisu wallaale. Akkuma namoonni tokko yoo jedhan Itoophiyaa yanakka yalla'uun barakaan suni dhugaadha. Itoophiyaa jechuun biyya rabbi eebbisee biyya bilaali biyya kabajamtuudha. Kanaaf jecha mootummaan Eltiraa Itoophiyaa dura dhaabbachuun isaa Itoophiyaa ulaa galaanaa dhoggachuun isaa Itoophiyaa dhimma asabirratti waliin hin dubbadhu jechuun isaa xilaata kumaatamaan itti qophaa'ee jira. Yeroo tokko muka lafa dha'ee qottoon itti baay'atti jedhaniimi akkas ta'e Eltiraan har'a sa'aatii kanatti chaansii hin qabdu. Isiyaas Afwerqii Affaar keessaan Birgeen Hamaduun dhalattoonni Affaar Makkalaakaa Saraawitiin qophii hunda xumuree jira. Suudaan irraa jeneraal Hamittiin dirooniidhaan isin shaka jechuudhaan Isiyaasiif ergaa dabarsee jira. Itoophiyaan ammoo humna qilleensaa isii meeshaalee zabanaawii qopheeffattee Asab hindeeffachuudhaaf sa'aatii isii laallachaa jirti. Sa'aatii isii qoxxorachaa jirti. Raajiidha. Waan ajaa'ibaattuu dalagamaa jira. Itoophiyaa tuqee kan milkaa'ee hin jiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa isii ni argatti. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo odeeffannoon isinii qabnu kana galatooma ulfaadhaa deeggarsi keessan ammas addaan hin citini. Yeroo gaarii qabaadhaa nagaatti isiniin jenna.